Hordoftoonni Doonii Miidiyaa nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Baga ayyaana du'aa ka'uu geessan. Maarree ayyaana kana sababeeffachuun ijoollota daandii irra jiraatan akkasumas dargaggoota magaalaa Buraayyuu keessa jiraatan gara ijoollota 150 oliif affeerraan nyaataaf dhugaatii taasifameeraa fi maal kana qofaaree yeroo ammaa kana dargaggoota araada garaagaraan qabamaniif gara hojiitti akka isaan dhufaniif gorsi barbaachisu kennameeraa fi Doonii Miidiyaa filannoo keessan haa ta'u. Doonii Miidiyaa seenaan wantoota barsiisoof bashannansiisoo ta'an ni argattu. Kallattii garagaraan hojii wal gargaarsaa irratti hirmaachaa kan jirtan Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Doonii Miidiyaa. Egaa ayyaana kana faana wal qabsiisuudhaan obboleettiin keenya biyya Beerut jirtu Faasikaa kan jedhamtu guyyaa dhaloota ishii waan ta'eef Dooniin Miidiyaa ijoollota daandii irra jiran waliin akka dabarsinuuf affeerraa kana fakkaatu taasifteetti jechuudha. Guyyaan har'aa guyyaa dhaloota obboleettii keenya Faasikaati. Faasikaa Waaqayyo bara kee guutuu haa eebbisu. Akkasumas obboloonni koo kallattii garagaraan hojii kanan wajjin hojjettan Waaqayyo isin haa eebbisu jechuu barbaada. Bishaan garagaraadhaan nu bukkee dhaabbachuudhaan Tooppii Diizaayinii galata guddaa nu biraa qabdu. Kallattii garagaraan hojii kana humna keessaniin akkasumas keessummeessuudhaan wajjin kan taatan Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifama. Egaa gara fuulduraatti hojiiwwan kana fakkaatan wajjiniin hojjechuu kan barbaadan quunnamaa. Ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifama. Ana tol qabde eenyuut gadi qaba harka keetu irraa deebisa daba eeseekin sixinaasiyootti cufanii re'oobootiin garuu takka hin danda'anii gubaa madaakoo siqorichaatti na cuunfee loltuu dhugaa koo Ulfaadha baako sidha nagaanko ulfaadha abdiiko sidha nagaanko ulfaadha baako sidha nagaanko ulfaadha abdiiko